Namicha kanatu gara xiixaa irraa gara agamsatti baasii kan jedhan sanaan lakkoofsa 16 gara eessatti deema gara agamsatti deemaa gara xiixaa jechuun ammaan inxooxxoo kan jedhan sana amma akka tasaa namichi suni waan ta'eef fuudheera achumaan erga galee booddee hoggaa konkolaataan sochootu hattuun tokko kiisii isa duubaa keessaa qarshii 1,000 jalaa fudhata. Hoggaa laaluun jira asin hoggaa laaluun jira achiin booddee iyyuutti jalqaba. Yaa yarana kan hin dhageenyeef dhageessisaa yaa yaran qarshii 1,000 na jalaa badeera. Yoo ta'u baate yoo naan kennin bara 1997 abbaan kiyyaa seenaa koo jetteettan hojjedha. Hoggaa jedhee dubbata ummanni hundumtuu bara 1997 hoggaa yaadan baasiin boombiidhaan barbadaa'eera. Itti kennaa jarana maaloo jaarti nu fixaa itti kennaa itti kennaa ummanni hundumtuu achi keessa kan jiran iyyuu jalqaban. Achiin booddee hattuun suni sodaatee fincaan ofirratti gannaqee qarshii sana akka lafa argatee godhee itti kenne. Achiin booddee galatoomaa yaa yarana qarshii koo argadheera jedhe. Achiin booddee namichi tokko garuu wanti tokko quuqeen natti fakkaateen beeku namicha gabaabaa weeti dhufeeti. Yaa mucaako mee gaaffiin si gaafadha. Nagaafadhaa rakkoon hin jiru. Mee bara 1997 abbaan kee maal hojjete? Gaaffii gaariidha. Abbaan kiyya natti himi malee yaa mucaako maal taate? Abbaan kiyya akkuma kootti qarshii 50 jalaa fuudhanii konkolaataarraa bu'eet lafoodhaan galee gara mana isaatti. Kaayyoo jiru.